Haa akkam jirtu hordoftoota koo nageenyi waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Jirtu nagaa keessanii an nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Warroonni chaanaala koo haaraa taatan chaanaalii koo sabskiraayib gochuun maatii kiyyatti dabalamaan affeerraa kiyya. Egaan har'a viidiyoon koo guyyaa har'aa jechuudha. Namoota muraasaa gaafii kan na gaafattanii. Gaafii keessaniif deebii qabadhee isiniif dhufeen jira jechuudha. Innis yeroo gara biyyaa galu jechuudha. Wantoota fuunee galu yookiin wanta dhoowwamuuf hin dhoowwamne isinitti hima jechuudha hordoftoota kiyya. Innis egaa shaanxaa yeroo fuunee galullee amma qaba, kiiloo qaba. Sana yoo darbe jechuudha qarshii keessan kafaltu jechuudha. Kanarratti waan nufi keessa darbe waan beeku waan tokko isinitti hima hordoftoota kiyya jechuudha. Viidiyoo haga dhumaatti daawwadha. Viidiyoo haga dhumaatti yeroo daawwattanii wanti hunduu ifa isinii ta'a. Viidiyoo irraa harkistanii yookiin viidiyoo gimmaasha yoo ilaaltan ifa isiniin ta'u jechuudha. Kanaaf egaa jalqaba irratti waa'ee kiiloo yoo dubbannu kiiloon kan eeyyamamu jechuudha. Anaaf kan eeyyamame yeroo nan galetti jechuudha. Kun reefuu ji'a 3 guutaa. Yeroo sanatti jechuudha kiiloo kan xiyyaara keessaa kiiloo 7 jechuudha. Kiiloo 7 kan koo akka tasaa ta'e jechuudha. Kiiloo 11 ta'ee shaanxaa 3dha kan hin qabadhe jechuudha. Shaanxaa 3 lama gugurdaa tokko giddu gala jechuudha xiqqishoodha. Isheen naannoo 25 wayii qabatte jechuudha shaanxittiin. Ishii keessatti jechuudha kiiloodhuma 7 natti fakkaate naannoo kiiloo 11 ta'e jechuudha yeroo eerpoortii keessatti mazzannu garuu immoo ittiin kanfalee jechuudha ofii kootti kiiloo kan darbe sana ittiin kanfalee isaan kaan immoo shaanxaan kiyya baay'ee gurguddaadha. Shaanxaa sana keessatti kiiloo 23 ta'e eeyyamama lamaan isaa keessatti kan koo garuu 28 ta'e jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani manatti illee miizana saalitu garuu xiqqoo sirrii miti haa ta'u. Kanuma madaabitiin illee miizanuma mana keessa jiruun mazzaniin ture. Garuu immoo kiiloo 24 kan hin mazzanee kiiloo tokkummaan godhanii numa dabarsuu eetumanii deeme ture. Haa ta'u garuu achitti kiiloo 28 ta'e jechuudha. Kiiloo 28 sana keessattis nan kanfale jechuudha ani saantiba. Asirratti egaa wanta isiniin jechuu barbaadu kanfaluu rakkoo hin qabu. Wanti itti kanfallu sunis mi'uma keenya waan ta'eef garuu immoo achi keessatti dogoggora baay'ee kan waan nu hubadhe keessaa amma namoonni baay'een jechuudha ana dabalatee ijoolleen baay'een kiiloo tirfii fuudhanii achi dhaqan jechuudha. Sana immoo maal godhu yeroo mazzananii jechuudha. Mazzananii yeroo sanattuyyuu baay'ee dhugaa rabbii seeraan siin qabanii bakka sanatti si ifatoo yoo kiiloon kee darbe ganaa shaanxaa godtottee jechuudha. Dhiifamaa namaa addaan kutee achi keessatti waan nama ajaa'ibu keessaa jechuudha. Hojjettoonni achi keessa hojjetan baay'ee tokko nama daddarbatu jechuudha. Yoo shaanxaan kee yeroo itti mazzantu sana yookiin kiiloo 3 kiiloo 4 darbee indegana duubatti deebitee yookiin qarshii yoo kanfaltes yookiin immoo keessaa wayaa kee yoo keessaa gattes indeganaa duubatti deebita jechuudha. Shaanxaa amma kanaa goottottee duubatti deebitee yoo wayaa keessaa fuutee gatta yoo immoo saantima kanfaluu ta'e ganaa saantima kee ammatti lakkooftee maal jettutti isaan yeroo siif hin kennanii duubatti deebita jechuudha. Shaanxaa amma kanaa jechuudha goottottee duubatti deebi'uun hedduu tokko ulfaata akka kootti jechuudha. Isa qofa gaafiti wanti harkatti qabattullee wanti xixiqqaa haa ta'u hin dhabamu. Kana hundumaati qophaa kee yeroo akkasitti goottottee hedduu nama rakkisa. Kanaaf egaa saantima yoo of harkaa hin qabaanne achitti meeshaa kee mi'a kee jechuudha yookiin carqii yookiin immoo mi'a waanuma shaanxaa sana keessatti qabdee deemtu waan ta'e wayii keessaa gatta jechuudha. Malee hin dabarsanii. Kanfaltiin immoo achitti yoodhuma saantima of harkaa qabaatan kanfaltiin achitti kanfaltii maddeemti jechuudha. Anamma kiiloo tokko kiiloo 28 ta'ee kiiloo 8 tirfiidha. Kiiloo 8 sana keessatti immoo inni kun kiiloo 4 naannoo kiiloo 12 tirfiidha jechuudha. Kan koo naannoo kiiloo 12 tirfiidha. $110 kaffale jechuudha. Naannoo kiiloo 12 irratti jechuudha.
Shaanxonni lamaani kiiloo afur afuridha. Kiiloo 8. Inni kun kiiloo 4, kiiloo 12 jechuudha. Kiiloo 12tti $110 kaffalee jechuudha. Kanaaf egaa yeroo baay'ee dogoggora keenya nama ofii kooti manatti kan ammas danee kiiloo 24 ta'ee tokko ishiin tokko irra deemtu sun numa darbiti jedheen tilmaama fuudhee bahe. Garuu utuma itoon ishuma fakkeenyaaf kiiloo 24 taate sanaanuyyuu achi dhaqee mazzananii 24 taate inumaan dabarsan jechuudha. Wanta akkasii hin jiru. Mana keenya teenyee jechuudha yeroo gara biyyaa galuudhaaf karoorsinitti yoo kiiloon 2 darbe yoo kiiloon 3 darbe homaa hin godhanii ilaalcha jedhu sana of keessaa balleessaa jechuudha. Anis ilaalcha akkasii nan qaba ture duraanii. Garuu immoo wanta tokko otoo bira hin gahin idda bira geessanii argitanii yaan isinii gala malee otoo bira hin gahin garuu tilmaama yookiin hin dabarsu homaa nu gochuu hin danda'anii waan jedhamu ni tilmaamna. Garuu wanta akkasii hin danda'amu kiiloon tokkittiin darbinaan wanti si dabarsan hin jiru jechuudha. Achitti surumaa osoo hin beekin meeshaa fakkeenyaaf hin karoorsine gati yeroo siin jedhan maallaqa of harkaa hin qabdu waan hin karoorsine gatta jechuudha. Mana immoo yoo ta'e manatti yoo astakakkalannee kiiloo seeratiin mazzanannee baane isa gatuun malaa hin ganna isa fudhachuun malaa fudhannee kenna jechuudha. Bakka sanatti immoo yeroo sanatti fakkeenyaaf gati yeroo siin jedhan in ariifattaa wanta meeqa jira waan ta'eef namoonni illee si ha'uu malu waanuma si barbaachisu na barbaachisa jettee kan wayaa addisii haa ta'u na barbaachisa jettee kan murteessite yeroo sana ariitiidhaan fuutee gatta jechuudha. Kanaaf asirratti egaa waa'ee kiiloo ilaalchisee kan kiyya amma dabarsan isinitti meeraa amman itti kanfalee darbillee isinitti meeraa seerri isaa jechuudha. Waa'ee kiiloo irratti irran isinii deebi'a. Seerri isaa kan xiyyaara keessaa kiiloo 7 hin darbu. Kan immoo shaanxaan lama gugurdaatti isinii eeyyamamu kiiloo 23 kiiloo 46. Kanaan alatti shaanxaan keessan kanaan hala ta'a jedhoo ta'e kun akkuma kootitti kanfaltanii darbitu. Kanaaf egaa hin shawadaminaa manumatti mazzanadhaati karoorfadhaati mana keessanii ba'a. Isiniin jedha yeroo achitti fakkeenya wayaa gattan waan isin barbaachisu ariitii jecha waan isin barbaachisu keessa gattu waan ta'eef karoorfadhaati karooraan ba'an isiniin jedha. Bakka kanatti egaa bakka buufata xiyyaaraa kanatti mudannoo hedduutu jira. Meeshaa fakkeenyaaf fi meeshaa keellee seeraan eeggachuu qabudha. Wanta meeqa jira jechuudha kotota hedduutu jira achi keessa. Galata Waaqayyoo kotota sana darbee anan mana waan ulfaatu natti fakkaanne bakka shaanxaa mazzanan sana faatti baay'ee ulfaata jechuudha. Kakootti bakka yoo shaanxaan kee Waaqayyoo si gargaareetuma qiimii ta'e kiiloo 24 amma siin jedhan sana ta'een alatti yoo darbe baay'ee tokko rakkisaadha. Kana irratti namoonni biyya galuuf amma karoora qabdan of eeggannoo guddaa godhaa. Shaanxaa keessan amma isiniin jedhan tikeetti keessanirraa hin jira waan ta'eef amma isiniin jedhan sana qopheeffadhaati. Gara biyya keessanii galaan isiniin jedha. Yeroo immoo achi galuu qofa osoo hin taane kabiraallee as Finfinnee keessa yeroo geessan mudannoo akkamii akka jiru viidiyoo biraatiin qabadhee isiniifan dhufa jechuudha. Kanaaf namoonni gara biyyaa yeroo dhiyootti galuu fedha qabdan karoora qabdan Waaqayyoon nagaan isin haa galchu koottaa Itoophiyaan baay'ee namatti tolti qilleensi shoomaan jedhu isiniin jedha. Egaa waa'ee kiiloo irratti namoonni gaafii na gaafataniif deebii isiniif deebisuun dhufe viidiyoon kiyya har'aa viidiyoo isinitti hin dheeressu kanumaadha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan Waaqayyoo si wajjin haa ta'u. Baay'ee.